hin hojjete komishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate wallahi hin fudhate bakka والله maaliidha ورب الكعبة يكشف كجبا لا أنك جيب no ati jetteef miti kan hin kijibu yeroo tokko nan fita Haidar dhugaa dubbata jedhu yookiin soba dubbata jedhee nan fita akka please waa Allah nan fita dubbatu dhiisa mucaan kun dhukkuballe bakka baafsanii walitti araartu garuu akka kootti دي سمر لا دكتور اصلي مالك انت ما سننا كنا متجرا سننا كنا جرا متي هيدر سنا هيدر تاكن فتوكا قرانك هيدر قابدي هيدر ابو ما هو غسان لما فات دي بجرا انا مركاتو انياتي فدتيرا السلام عليكم ايوه اما دغاجو اما سيدايم چراسا كنت وانت في اصلي عبدي كنت دمي امر كدر بتن دمي تبدو واسد الفرا اما لا واتكتي قولا ابازر مي تكتي ندغيفت ابازر يفهم عبدي تكتي رافونا وان ابسسا الرتي عبدي رافون اي الى مي ابازر مي يفهم جچون اما جدون عبدي تي في هيدر وان تاتي في سيدو بسنا بريدا كي يفهم عبدي وان كان الرتي وان اسم فروق بايون نجري تكتي هذا نو هكذا بلا بلبلتي ومن كنا هي كمونو تبر ما صندوق بنان يا بيه وما كان يا ده ما الراتي كنا يربط عبدي ayyee galatuma egaa anjira maaliif akka natti cakkaname hin barre dhugaa dubbachuudhaaf erga silana dhukkubachaan ture sodaanne tumaani baraka dubbiin tun dhumtoo fi dhiifama ta'u rakkoon qabu wanni kun gaafa sana kan jiru rabbiif mucaa damee jedhamudha mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture mucaan na gargaaraa turee fi rabbitu nu gidduu jira namnu hin jiru dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti namni garee jaarratee arraba tottolee jechoota miidhagfatee falmiin injifachuu danda'a normaalidha falmiin injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti injifatamuu danda'a injifachuu danda'a it is normal garuu Haidar anaaf Haidar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna nan beeku baay'ee silee isaan beeku kan na beeku nam kan biraadha so ati iyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette ati iyyuu ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha atumtu asirratti jechuudha kanarraan kan hafe Haidar akkuma jalqabaa ani IC seeneen nama jalqaba na bira gahedha ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime an harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaan isaa bilbilaan qabatu ofii isaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha maaliif jennaan gatii poostiiti gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe achiin dabarseef aniyyuu hin dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiizinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra mucaan na bira jiru sun kiristaana ustaastaan dhuunfaa dhiifama namuu beekan abdii kiyya dhiifama amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyifamu jiraateedha malee dubbi masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana mallee deebinee kadhan dhageessifnee dhageessisuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhen jiru ergaan hin ergadhen jiru qodaan bitame na bira geessu immoo hin jiru qodaan bitame na bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitame isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee dabara rakkoon hin jiru kanarraan kanaaf poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kaanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qara hin dhageenye illee dhageessisuun jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif an amma gabaabbinatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon finxaa gubbaa kanatti awfiyaa godhanii waan jirudha.
amma yaanni mee sheexxaar takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waa kana maraayyuu irraa ittifaa jillee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummata tasdeebuu qabna waan taateef mee Sheek Taahir waan kana irratti yaada ustaaza dhiifama osoo xaariin bira hin geenne dhiifama wajjin waan naa gootani an dubbii gabaabsee innaan xiqqoo mumkin anarra waan beektinitti fakkaata abdiin waan amma jedhe kanaaf Haydar komishinii mallaqna barbaachisa jennaan komishinii qarshii 300 kenneeti jedheeti haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbitti haa fidu jedhee kakannaan dhugaarra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarra dhufe kun narra haa gahu jedhee qura'aan rabbii qabadhee kakachuu nan danda'a. Kakkannu ustaas kakkannu please. Viidiyoo banee daa'ima kiyya qabadhuuti rabbiin balaa ana qaqqabe rabbiin daa'ima kiyya haadha qabadhu. Dhiifama Haydar siin kennine dhiifama. Haydar please. Amma ani wanni waan kana irratti as gubbattoonni hin kaasnu jenneef waan kanaaf amma namni akkasitti hin ta'u jaarsatti yoo himatani jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaa san malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru amma Sheek Taahir yaada hin qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatiitti adeemne Sheek Taahir yaa in dhagaha mee yaada kanarratti yaada maal qabdu karaa dheeraa miilatu gabaabsa dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhanii namni aguma fedhellee yoo wal dhabe rabbiin nama qabanii keellaa hedduu keessan seenu hanguma fedhellee yoo dallane rabbiin nama qabnaan bira dabra namni walitti bu'uun har'aa miti sila ana akkanatti fakkaatetti wama isin jalqaba jettanii rabbii jecha irra walii dabra keessa hin seennu jettan santu caala ture rabboomni tan miidhama ofillee ofitti cabsanii rabbii jecha irra kutasan ta caaltu hin jirtu akkuma rabbi quraana keessatti suura ala imraan keessatti nutti himesanti silaa isitu caala jarri kun erga walitti bu'anii isinillee gata abdannin beeka namni birallee gata abeni beeka himmaxasina walitti hin bu'ina kun kaanarraa dhoorgi jedha jidduu kanatti egaa nuti rakkannillee hin beeytan jarana erga namni asirra jiru kun guutuun yeroo isaa fixee asirra aarsaa godhee taa'ee araara keessaniif dhufe rabbi quraana keessatti illee waa'een araaraa dubbatame jira kanaaf jarri kun an akkanatti fakkaatutti asumarratti dubbiin tun rabboomumaan bir osoo kutamte baay'ee gaariidha zirzirii keessa yoo seenne waan biraa ta'uu danda'a kanaafu wal caafiina anin naasi wallaahu yuhibbul muhsiniin rabbiin warra irra walii dabru jaaladha jedhe warra waan gaarii hojjetu jaaladha jedhe gabaabumatti jarri kun kaleessallee rabboomaaf jecha wal qabataatiin hin turan wal deeggaraatiin hin turan ammallee jechuma gabaabdu obboleesso maarree anillee si miidhe afwan lillaah atillee na miite afwan lillaah anaaf si obbola islaamati jidduu keenya shayxaanatu seene irra walii dabra jedhanii fixuu qaban turan wal dhabbeen har'aa miti kaleessa ture jara keenya ummanni wal ajjeesee nama walirraa ajjeesee kana nama hin dararu awfii walii godhee wal bira lixa jechuudha san ka caalullee hin jiru kanaaf ani yaanni an qabu asumarratti awfii waliin jedhamee du'aayin godhamee ajandaan kun xumuramee wanti taanutti osoo cahamee kan jedhudha malee gana erga asirratti ba'ee gadi buunee keessallee xumurree akkana goona waan jedhu kanallee waan tolu natti hin fakkaatu xumuradhee jira. Ustaaz Xaalibuu dhiifama isinitti hin deebi'e. Mucaa danee isinitti illee bilbilaa jira mucaan inni ragaadha jedhee garuu ani akka inni jedhetti wanni isinillee hubachuu qabda wanni hawaasni illee hubachuu qabu mallaqna saamee hin jenneeyyu mallaqa mucaa danee jedhamutu dhiifama dabarsee fi Haydar kiyya dhiifama amma anamma sodaan kiyya guddaan bilbil isa bira ture waan ta'eef mallaqa ofii isaatii dabarfatee isa sodaachaa ture Haydar dhiifama guddaa bareedaa kiyya dhiifama amma waa lama tokko yoo nu deemsisa jenne gadi buunee haasa'u lafarratti
yoo tarabbii tanatti fitnaa jenne afii olii goosisu ammoo waa takkatti doktor Asliinillee warri onlaayinii kana jirtanillee waa takka isinii hima anam haqiiqa jara baase namni yeroolee sagantootii akkanaa kana hojjatu waan intarneetaa wantoota garagaraa jedhamee namni tola ufiitiin fedhii ufiitiin walii kennuun uuma jiraata. Abbaan komishiina guyyaa waan haganaati mallaqa haganaati birrii haganaati torbaanitti akkana daqiiqatti haganaan hin jiru. Laakiin ammoo namni waan dalage tana keessa intarneetii guuta. Hoteela ta'a. Hoteela qabatee ta'a. Nyaata nyaata. Kuni waan ifa jiraati. Namni fakkeenyaaf dalagaa tokko yeroo dalagu gaafa abdiin mana yaalaa hospitaala taa'u kana Haydar bar konkolaataan jidduu kana keessa deemaa naafxaa guuttate. Intarneeta guuttataa bar. Hoteela bulaa yeroo garii manatti isatti mijaatu deemanni isaa hospitaala irraa fagoo waan jiruuf hoteela bulaa bar. Wantoota garagaraa nyaata guddootu jira bar. Namni waan kana adeemsa jiru kana laalee nadaaja namni kun itti baasa. Intarneetatu jira, hoteela bulu jira, nyaatatu jira. Ifaajee tana baasilee baaftu kana haa cufu jechaan kenna malee wanni hattinnataa wal qabatullee hin jiru. Namni kenna xurii waliin laaquu barateeti malee. Abdii yoo 300 miti 500 soo fudhate an akka nama tokkotti ta'idan birriin 500 kennuun sun yoo dhugaayyuu taate. Waan inni nadaajaan, waan inni intarneetaan, yookaan hoteela buluudhaan, yookaan iddoo wayii dhaquudhaan, yookaan haaluma kana mijeessuudhaan nama dubbisuudhaan baasii bahu malee baasii hattinnataa wal qabatu miti. Rabbii keessan sodaadha hawaasa kiyya warri onlaayinii irra jirtan. Waan kana addunyaa tana addaan diiguun hin taatu dhugama namni illee attudhee waan akkana kana barreessaa jiraatu. Kanaafuu wanni kun osoo argame illee hattinnata wayituu hin qabu. Waan hattinnata qabuu miti waan namni waan ifaajesanitti eegana ammallee ifaajesanii baasii kiisii ufiitii baasa. Amma fakkeenyaaf Haydar gaafa abdiin mana yaalaa keessa taa'u mana yaalaa keessa inni taa'eetti mallaqachi kiisii isaatiin fuudhe yookaan akkaawuntii irraan fuudhu bar. Waan ufii qabu namarraa fuudhee liqeeffatee fuudhee intarneeta guuttatee ummata keessa iyyee danfa ofii sooftimman bara danfa namni yoo aga danfusan ofirraa waa xaraqatee waa bitatee hoteela bulee manni isaa yaalaa sanitti walitti hin dhiyaatu. Yeroo achi keessa namni hin bulu haqiiqaa jiru karaa kanaan namni nama qarqaara. Wanni addaa Haydar Abdii bilisummaa dalagellee hin jiru wanni hattinnata jedhamullee hin jiru. Osoo birriin itti argame birriin itti argame hattinnata nyaatne wanni jedhu hin jiru. Nama kaayoo ofii akiraa ofii gurguratuu barbaadu nama rabbitti hin amannetu hattinnataa wal qabsiisa malee. Kanaafuu wanni kuni waan abdii Haydar abdii bilisummaatiin eegalamee namni yoo intarneeta waan akkasii dalagee jedhe intarneeta kan kiisii keetiin guuttatiin jedhee namni namaan jechoon oma jiraati. Kanaafuu tana dubbii osoo karaa kanatti uummatallee irraa qabne. Waan takkatti dubbadhu waan takkatti ho'i dagadhe dhiifamaa wajjin. Eeshi. Dubbachuun gaarii natti fakkaata. Bakka umraa sanirratti tikeettii wahii Haydar naamuri jedhee natti ergee anis nama mursiisee fi ture. Tikeettii sun hin gubate. Yoo tikeettii gubate san naa kaffalanillee jedhellee Haydar dhugaata nuu haa baasu. Ayyaala isaanii isaa irra ture sababa saniif tikeettiin gubattellee yoo jedhee sababa saniin birrii kana jarrillee kennaniif yookaan dabarsaniif dhugaatanallee nu haa baasu dhugaan hin barbaachifti waan ta'eef. Waan san ammoo ana natti kaasee ture wanti sunillee hin jirti yoo dhimma kan wajjii wal qabattellee wanti tun ifa nu haa baatu bakka tanatti yaada jedhu kan dabalataa qaba. Asli. Mee jarraa nuu kennitanii egaa asli waa dubbanna. Abdiin dubbataara. Abdii yee maal jettu? Caalaan dubbadhu. Ulfaadhaa jazaakumullaahu khairan namni egereen Haydar yaachisu jira namni egereen Abdii yaachisne jira. Sababa wanni jechuun kun I don't know naagalaan jiruun kana caalaalee dubbachuun fedhullee asirra taa'ullee hin fedhullee turuullee hin fedhu. Waan hojjeteef Haydar nyaachuun humnaan hin fudhanne Haydarii kiisii kodhaan fudhanne Haydarii naqabee na haggatee hangina godhee hin fudhanne Haydarii. Hin hojjetee komishinii isaa hin fudhate miti hin fudhate wallahi hin fudhate bakka kun maaliidha warabbal ka'aba kijiba ati jetteef miti kan hin kijibu yeroo tokko nan fixa Haydar dhugaa dubbata jedhee yookiin soba dubbata jedhee nan fixa akka please
والله أنا مفتا Aduh batu ini dah mucaan kun dhukkuballe bakka Irra ati caalaan dhukkuba dubbachuu baafsanii kun walitti araarsan. garuu kunuuti garuu an akka ragaa kootti siidhaan dubbiin amma ande baay'ee yedagam kun si tola jedhame ka dhiisi amma laal doktor asli mallaqni ati maal sinnaa kenname carraa aslinnaa kennaa jira miti gara Oi xaahir jarraan galatotti ka dhageeffadhu abdi Haydar. Sina Haydar dhaggeeffadhu ka. Jarraan ka Haydar. Doktor Asli. Jarraan ka abdi Haydar. Abbummaa hooggansaa nu wanda lammaffatti deebu jira bar lammaffatti deebu jira an amma dhugaa isin ta'e dubbadeen finneen fitu No 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 no. Gidduu na qabani ka Haydar ka Haydar hin dubbataatillee sii kennan ka Haydar dubbat. Maali Haydar jira sorry abdi dubbat abdi. sabbu ayyee waan gaariidha kanarraan kan hafe an akka nama tokkootti akka namaatti akka namaatti Ustaazota wanna sana waliin posti dadhaban gochuu kana koo yaada dubbadhu gidee dubbattu abdiyyee bannaati. Ishi la dubbii akka namaatti walitti nama fidu dubbadhu ishi keessatti gara nyaatte tagaaletu jaala dubbadhu si kenna. ila akka namaatti akka nama tokkootti akka nama ta'ee lafa kaarra jiraatu tokkootti wanna sana posti gochuun dogoggortee wallaahi dhibbaa miti dhibbaa olan dogoggore beekamaadha baay'een dogoggore maaliif jennaan kan kanarra caalu iyyuu jiraachuu mala kanaaf dhimmi keenya kuni asirraa bu'ee lafatti haasaanna anillee ustaazatti waan himadhu hedduu qaba innillee waan hedduu qaba ragaa keenya illee namni taa'ee qaamaan nuufa ilaalu kan saallee namni nuufa ilaalu mucaa qabadhees muka qabadhees lafa qabadhees ni jedhu waama sheeriyaan nu eeyyamtiin kakanna rakkoo takka illee hin jiru dubbiin dubbii afaan u'uu fi dubbii ba'anna jechuun bakka waan baay'ee haasoo hin fedhu an asirratti dubbii kana asirraa gannoo buusa an akka kootti dogoggoreera kanan jedhu yoo jiraate poosti gochuu koo dogoggoreera namummaa miti kun kan ammoo kana godheef nama bilbilee fi nadhiisi Haydar Abidoomi waliin jenneen beennu kaleessa ganama bilbilee fi Haydar piliis nadhiisi maalan godhe maalan balleesse waan biraa walirraa qabnaayi minaamin maal hawaasaa wajjinan si arrabse hawaasaa wajjinan sobee hawaasaa wajjinan dhiifama si gaafadhanaan jedhe wallaahi inna bakka ani immoo waa meeqa keessan jira xiinsammuu miidhameen jira waa hedduudhaan cabeen jira waa hedduu aarii meeqa keessan jira bakka dabbareenyinnaa postot kun bakka isinii galee kana gatii ta'ee fi kana booda waan tokko illee dubbachuu hin fedhu yaada nama tokko illee fudhachuu hin barbaadu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu in nyaate fudhateera salaamu alaikum eewa amma dhugaa jiru amma sidaamu carraa isaa kan ta'u waan ta'eef Abdi kottu deebii nama harka darbiteen deemee. riisitii kanarratti mallaqni qarshiin 240 akkasuma asitti 40 ustaaz Xaayir Galatoo irratti gaafa kam galee beektaa gaafa maarchii inni mallaqa akaawuntii anamma kenneef kanarratti kan galchu Abdi qalbii ustaazota ofitti cabsiri kottu deebii abdi. laali ustaaz Abdi Raggaasaa. asli mallaqa kana akkuma reefu ustaaz Xaayir Galatoo jedhan ragaa waan kana baay'isawee osoo oliin baahin dura ustaaz Xaayir Galatoo namni hundi beekaa keessan haqa Yoosef himee jechuun an garuu lubbuu kiyya aarsaa kafalee maqaan fedhe haabatu hawaasni muslimaa saamamuu irraa haa fudhate malee akka nama arrabsan yookaan ammoo akka nama keessanatti dulchisu hin beeka lafarrattis miidiyaa irrattis tokko jedhe haqiqaan jiru mucaani tikeetii sababa isaa oli osoo laal dura wani jalqaba sii galuu qabu mucaan kun guyyaa 3-4 ICU keessa ture of hin beeku akkaawuntii isaa dhageeffadhu La haasawaa wannoo miti ka amma inni maal jedhe beektaa? Haydar amma dubbii Amma inni maal jedhe? finnee nu jala balleessa. Amma inni maal jedhe? inni jedhettis anattu miti Afachuma hattu siin hin jenne inni gabboo eefi miti. Dhugaan hattu siin hin jenne inni dalagee komishinii fudhatee jedhe. Lakki dalagee komishinii fudhannee waan kana naa biti yee natti kennee yoo jette ofirraa dubbii mulquudha. lakki asla inni tikeetii Dhimmi amma dhimma keessa malee waa'ee musliimaati miti. Waa'ee musliimaa kan miliyoona 16 ture sanii sunillee maa ittiin uummanni kun hin galateeffanneedha galatoomaa jedhe. Amma 300 kana dalaydee fuuraa kee fudhatte moo waa biti jedhee sitti kenna allaqe. Ofirraa buusi karaa kana qofaan kaate ofirraa buusuu dandeettu. haqiqaan dhugaa lafa jiru ani haala barbaachisaa ta'een kakachuu nan danda'a ani mallaqa Kakumi halaala barati yoo fuuraa kiyya fudhallee jette kun isaan sitti himanii. no ani ansi jammari komishinii yoo ta'e miilee 7,200 dhufa malee komishinii qarshii 300 dhufu. 300 kana maa irraa fuuta jedhan. ورب الكعبة
ani ranfuni Risiitii jiraan kun risiitii رب الكعبة أنا رافون No, 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 no. رئيسي تجرا شو تبرد Heydan No. dhaggeeffadhu. Ina akkana beeka karaa. Amma dhimma islaamaa dhimma minaaminoo miti. Dhimma dalaydee fuuraa kee fudhachuu fi fudhachuu dhabuuti. Kuma 300 kana waa biti jedhe si kenne moo na dhukkuba yoo deemtee keessummaan qoy abdi na sirreessa fi na dhukkuba yoo du'e keessummaa tiyyaan addanaa galchita ilmoo kiyyaan na aananii bitee si kenne moo koomishinii si kenne. What the reason? Maalif seeni akkaawunti keessa 300 kun abdirraa gara Kamaal maa seeni. wanni amma an kakachisuu barbaadillee bakka kanatti ani takkaa nama gargaaree koomishinii illee fudhadhillee hin beeku naa kennanillee hin beeku anillee fudhachuu illee hin barbaadu. Maaliif seeni hadeebisu? Maaliif seeni hadeebisu? Maaliif seeni sana hadeebisu? Maaliif seeni? Kakuu bira maal ayna waan seereef hin himtu ati. Na dhageeffadhu kaa doktori sitti nu jira baro. Jaafii bar maal wareetilee rakkadhe namoota wareetilee rakkadhe namoota Haidaroo kiyya dhageetta. Oo ustaaz. Amma Haidar na dhagaa jirtami. Ila Dhagoo jira ustaaz. na amma haasawa guddoo kwaan ganaa itti deemna birriin 300 birriin 300 sirra seenu museen. Birriin 300 seeni. yoo koomishinii ta'ellee haraama. Birrii 300 san maaliif sirra seenu? Tokkoffaa mucaan kun guyyoota dheeraadhaa fi uf hin beeku ture guyyaa 3-4 ICU keessa ture. Ani sa'a sanitti sumuni cabduu san gaafanne waan bahaa tureef mallaakiyya qofaa mitiyyuu imimmaan kiyyallee jigseera. Sa'a san uf hin beeku waan bahee fi waan dhise innuu afaaniin dubbataa jira waan ta'eef waan beeku tokko illee qabu. Ani garuu namummaadhaaf baasiin hammanan jedhamne maybe amma yoo amma kana olillee jedhe namni amma waan wal dhabdin jechuu danda'a waan ta'eef mallaqa ofii kiyyaa baase guddaadha. Manni yaalatas ni beeka. Namni kun Haidaroo kiyya ila baasilee yeroo sanin dhukkubsataa ture baafte saniif sii kenneemi. Ani isaallee hin gaafanne dhiisee isaallee dhiisee anaa umraa deemuuf gaafa jedhu Ustaaz Xaahir tikeetii naa muran. Tikeetii Saudi Airlines dha. Dhaga'uu jirtaniimi? Tikeetii Saudi Airlines dha kana osoo sababa yaala isaatiif olii gadi fiigu tikeetiin Saudi Airlines dha narraa gubate. Narraa gubatee jennaan ani isa bira oolee bulaa mucaan kun amma akkanatti taasisu kun wallahi daayipiriitti uffisa waliin bu'aa turre. Gaafa isa osoo akkasii waliin dhama'u guyyaan kee jijjiiramee Saudi Airlinesin mallaqa deebisuu didee tikeetiin harkaa gubate. Kun darasanii Haidar. Dr. Asli. Dhaggeeffadha Ustaaz. Booda mallaqni naannoo miiliyoona 6 gaafa gahu ani tikeetii kana sirraa kafalaa naan jedhe. Sirraa kafala jennaan lakki hin barbaadu jedhen. Sirraa kafala xiqqoo na tajaajilii viidiyoo minamina hojjedhu poosti godhii wanni faajee keetii sii kafala maatiin jedhe. Haa himatuun beeku barrakkoon kee. Akkas hin jenne. Walla akkas hin jenne. An kan jenne akhira qaba waan ta'eef anna muslimaati beektan sobuwan. Maaliif sin jedhe beektaa? Akka inni jedhe sirraa kafalaa jedhe. Maaliif hin barbaadu? Ta'isaati fuudhu kubaara. Dr. Asli. Tokkoffaa wanni akka inni jedhetti osoo achitti tikeetiin irra lagaa gubate. Tikeetii gubachuu isaa tikeetii kana kanaa murellee Xaahir Galatooti. Sigalu jirami kun Ustaaz Xaahir Galatoo ragaadha. Hin beekan keezii kanallee akka mallaqa kanarra galee jalqaba itti meeqa kun asirra waan ta'eef aalima guddaadha ragana rabbahanii. Dhimma kanallee itti meetiin jira. Dhimmi kunillee akka gara miidiyaatti dhufu dhibbatti beekan. Waa hundaafuu uf qopheesseetiin malee waan haarawaa miti. So tikeetii kana hin kafalaa sababa kiyya osoo asitti waliga fiiduu sigalaa gubate anaa kafale jennaan lakkiin kafaltuu jedheen. Wallaahi wabillaahi watallaahi akkaawuntii kiyya. Fuudhee ofii isaatii maal jedhaa silkii naa bittaa meeshaa Sucuudiirraa naa bittee fidda. Mucaa danee sanillee yaama. Sucuudiirraa meeshaa naa bittee fidda jedheetiin mallaqa akkaawuntii irratti galchee. Maayoo kan inni koomaa ture dubbachuu hin danda'u miti Haidar. Bahee kaachi egaa bahee bare. Maa inni sitti mujjiraa bare mallaqa na gaafatee galchee fi bakki irratti wal dhabne bare na gaafatee koomishinii kennee fi jijjiire. Garuu
rabbii addunyaa akhiraa naa hongessu meeshaa Sacuudii irraa bittee naa fidda naan jedhetin mallaqa akkaawuntii kee irra galche mucaan. Tamaam Fiddeera meeshaa sana. sana booda na dhaggeeffadhu kaa. Sana booda anaa Sacuudii guyyaa lammaffaa gaafa Sacuudii deemu maal si bitaa takka ammoo gaafa dubbii gaafadhu Woci akan baase illee quba qaba namarraa illee gobbifee odeeffannoo hunda gaafa argatu mallaqa san narraa fudhachuu didee jechuudha. Baasii baasee illee tilmaama keessa dubbiin akka irraa miti bee gaafa sani. Mucaan kun baasii baaseera dadhabeera jechuudhaan mallaqa san ni dhiisee jechuudha. Dhugaan jiru haqni jiru isa kana.